ulfaadhaa bakka dhaggeeffachuu jirtan dhufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Hidhattoota faannoo irraatti tarkaanfii aduun fudhataniin dura karaa nagaa yaaluu hin mootummaan. Namoonni siyaasaa karaa gabaabanii aangoo qabachuuf dheebotan garee finxaalessaa fi saamtotaa kanatti fayyadamaniiru. Gareen finxaalessaa fi saamtotaa kun uummata ni saama, kanneen uummata tajaajilan ni ajjeesa, daandii ni cufa. Qellem Wallaggaa keessatti aanaaleen hedduun dukkana keessa jiru. Aanaalee godina Qellem Wallaggaa keessaa aanaa lama duwwaadha kan ibsaa argatu. Uummanni baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Du'aa baay'ee keessa ofiilee kan biraa keessa lafa. Dizaayiniin irratti hojjetamee jiru rakkina guddaadha. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa qaala'insa gatii to'achuu fi fooyya'insi maamata maallaqa gochuuf murteesse. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura aan Asli Galgalo. Nuudhiyaadha dhaggeeffattoota oduutiin jalqabaanii biyyoonni gurguddoo shan Ameerikaa, UK, Australia, Japan fi New Zealand ibsa waloo baasaniin walitti bu'iinsi naannolee Amaaraa fi Oromiyaa mudate namoota nagaa fi tasgabbii dhabiinsaa fi sabab ta'ee jedhe. Ibsawwan biyyoota kanaa fi kan UN irraa Firaa'ol Balaay kan qopheessite. Walitti bu'iinsa naannolee lamaan keessatti gaggeeffamaa jiruun qaamoleen qooda fudhatan hundi namoota nagaaf of eeggannoo akka taasisan mirga namoomaa akka kabajanii fi garaagarummaa isaanii karaa nagaatiin akka furaniif gaafatan. Naannoo Amaaraatti tibbana walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti uumameen namoota nagaarratti dhiibbaa qaqqabsiisuun alatti naannichatti tasgabbii dhabiinsa uumeera. Humnoota addaa naannolee hidhannoo hiikkachiisuun wal qabatee naannoo Amaaraa keessatti rakkoon nageenyaa baatiif ture. Torban darbe keessa gara walitti bu'iinsaatti ce'uun tajaajilli geejibaa fi intarneetii addaan cituun himameera. Naannichatti iddoowwan tokko tokko ammoo guyyootaaf hidhattootaan to'atamanii turaniiru. Tasgabbii dhabiinsi naannoo Amaaraatti mudate kunis humna naannichaatiin ol ta'uusaatiin mootummaan federaalaa gidduu akka galuuf naannichi waamicha dhiyeessuun ni yaadatama. Mootummaan federaalaas haalicha to'achuuf labsii yeroo muddamaa fi qajeelcha waliigalaa hundeessuun tarkaanfii seera kabachiisuutti seenuu beeksisee ture. Haaluma kanaanis naannichatti nageenyi hanga tokko deebi'aa jira. Gama biraatiinis naannoo Oromiyaa keessattuu godinaalee Wallaggaa afran, Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa akkasumas godinaalee Booranaa fi Gujii kanneen hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo bal'inaan keessa socho'an rakkoon nageenyaa irra deddeebiin mudataa ture. Naannolee kunneenittis ajjeefamuu fi butamuu namoota nagaa, nageenyi boora'uu, tajaajilli geejjibaa fi bilbilaa adda cituu irra deddeebiin mudataa turan. Biyyoonni lixaa keessattuu walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti mudate akka isaan yaaddessuu fi hirmaattonni walitti bu'iinsichaa garaagarummaa isaanii karaa nagaatiin akka furaniif gaafataa turan. Haalli naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiru akka isaan yaaddesse Ameerikaan karaa itti gaafatamaa waajjira dhimma alaa ishee Antoonii Bilinkaniin ministeera muummeedhaaf ibsitee turte. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishiniin idila addunyaa gareen ogeessota mirga namoomaa ammoo mootummaan Itoophiyaa hojii seera kabachiisuu isaatiin tarkaanfii walgitu akka fudhatuuf yaadachiise. Magaalonni naannoo Amaaraa sababa rakkoo nageenyanii sochiin dhaabbatee ture gar jiruu idileetti deebi'uu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibse. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Lagaasa Tulluun ibsa kennaniin magaalota kanneen keessatti nageenya fi sochiin danqamee ture iddootti deebi'uu hima. በባህር ዳር፣ በደብረ ማርቆስ፣ በደብረ ብርሃን garee saamtotaa fi badii naannawa magaalota Baardaar, Dabra Maarqos, Dabra Biraan, Laallibalaa, Gondarii fi Shawaa Roobititti walitti qabame haleeluudhaan magaalonni kunneen gara nagaatti akka deebi'an taasifameera. Gareen finxaalessaa fi saamtuu magaalota ja'an keessa fi naannoo isaanii keessa dhokatee jiru meeshaa isaanii akka galii godhanii fi raayyaa ittisaatti harka akka kennatanii fi carraa kennameefitti waan hin fayyadaminiif tarkaanfiin irratti fudhatameera. Olaantummaan seeras akka kabajamu taasifameera. Hawaasni magaalota kanneen keessa jiranis gochaa garee saamtotaa kanaan baay'ee gidirfamuu isaanirraa kan ka'e qaamni nageenyaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii fudhate keessatti shoora olaanaa taphataniiru. Carraa kanaan izziin kun uummatichaaf galata dhiyeessuu barbaada. Yeroo ammaa kanatti magaalonni kunneen garee saamtotaa kanarraa bilisa ta'aniiru. Raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni naannichaa garee finxaaleyyii suuqa garaagaraa keessa dhokatanii jiran funaanee qulqulleessuun magaalonni kunneen nagaatti akka deebi'an taasiseera. ወደ ተሟላ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲመለሱ አድርጓል። Aangaan kun balaallee xiyyaaraa naannicha keessatti addaan citee ture dabalatee tajaajilawwan garaagaraa jalqabanii dubbata. ከትላንትና ሁለት ጀምሮ የአውሮፕላን በረራ guyyaa kaleessaa irraa kaasee balaliin xayyaaraa Gondar, Kombolchaa fi Baardaar addaan citee ture amma balali'utti deebi'eera. Magaalota ja'an keessatti waajjiraaleen mootummaa fi dhaabbileen tajaajila kennan akka guutummaatti hojiitti deebi'an taasifamaas jira. Turistoota Baardaarii fi Gondar keessatti danqamanii turanis tasgabbeessuudhaan gara isaan deemuu barbaadanitti geessuun danda'ameera.
Miseensonni garee kanaa aleellaa jalaa miliqan gara bakkeewwan godambaa fi dhaabbilee amantaatti baqachuun of dhoksuuf yaalaa jira. Kanatti dabaluunis miidiyaalee gurmeeffateen raayyaan ittisaa godambaalee fi bakka seena qabeeyyii ta'an mancaasaa namoota ammoo ajjeesaa jira jechuun ummaticha burjaajessaa jira. Yaaliin isaanii kun ammoo hawaasa gocha isaanii kana hubatee fi tarkaanfii raayyaa ittisaa ogummaatiin fudhatameen fashalaa'eera. Ibs kanaanii hidhattoonni kun kanneen qaamolee nageen mootummaa keessa gananii ba'an tokko fayyadamuun kaan ammoo dargaggoota naannichaa faayidaa garagaraan sossobuun magaalota naannichaa to'achuu akka danda'anii fi tarkaanfii qindaa'aa mootummaan fudhateen kaayyoon hidhattoota kanaa fashalaa'utu ibsame. በአቋራጭ ስልጣን ለማግኘት የቋመጡ አንዳንድ ፖለቲከኞችና namoonni siyaasaa karaa gabaabanii aangoo qabachuuf dheebotan garee finxaalessaa fi saamtotaa kanatti fayyadamaniiru. Gareen finxaalessaa fi saamtotaa kun uummata ni saama, kanneen uummata tajaajilan ni ajjeesa, daandii ni cufa, dhaabbilee tajaajila kennan ni saama, meeshaa waraanas ni daldaala. መሳሪያ ይነግዳል። mootummaan ibsa kenneen humnoonni kun uummata maaraa uummata naannolee biraa waliin walitti buusuu irratti akka hojjetu if godhe. Dr. Lagaasan mootummaa yeroo dheeraa fi obsuu isaatiin gareen saamtota kun mootummaan akka waan sodaatee yookiin humdhabeet fudhachuun gocha badii isaaniitti itti fufan jechuun mootummaan adoo tarkaanfiin fudhatiin dura jaarsolii fi abbootii amantaa humnoota kanaatti erguun karaa nagaa filatan obsaan eegaa turuu hima. Magaal guddoo qellem wallaggaa dambidooloo dabalatee aanalee guddinicha hedduu tajaajila ibsaa argachaa hin jiran. Kan irra kan ka'e uummanni rakkoo keessa jiraachuu yeroo dheeraaf himachaa turan. Hamza Hussein hoogganaa humni ibsa magaal dambidooloo obbo Lallisaa Ayyaanaa dubbise. Aanaalee godina qellem wallaggaa keessaa aanaa 2 duwwaadha kan ibsaa argatu. Magaalaa fi dabalatee aanaan 9 qonnaa keessa ture jechuudha. Sarara isaati adda adda moo warri ibsaa argatan sun aanaaleen ibsaa argatan akkamiin argatu? Aanaaleen ibsaa argatan sun gidaamiidhaaf yeroo sabbuudha. Gidaamiin akkuma beekamu sabsteeshinii mataata gimbiirraa hojjetatee qabataa horiidhaan waliin sibiilaani. Isaan sa'aatii 24 guutuu ibsaa argatu. Haroon sabbus akka kana gimbiirraa argata. Yeroo kana lammanidha jechuudha. Aanaa keenya jalaa godina keenya jalaas kan ibsaa argataa jira. Toorri isaa eessarraa dhufaa? Kan qellem wallaggaa kun eessarraati kan inni ka'ee dhufu? Masmara isaa kammee? Masmarri kun duruma isaa gaafa hojjetame mattuurraa kaasee Gambeellaatti ture. Mukaan hojjetamee ture. Garuu yeroo ammaa kana kan Gambeellaa gara Taawuritti deebi'e. Kan Gambeellaa ka'ee Dambidoolootti deemu immoo mukaan jira. Kan isaanii sun immoo tajaajila gahaa argataa isaanii garuu kan Dambidooloo tajaajila argachaa hin jiru jechuudha ammayyu. Rakkoon kun waaraan akkamitti furamuu danda'a? Rakkoon kun kan inni furamuu danda'u kililii Oromiyaa keessaa gimbiirraa ka'ee kan gidaamii ga'ee jiru jira. Humna gahaa qabatu kan gidaamii. Gidaamii sanarraa ka'ee gara Dambidooloo dhufu wayin immoo gimbiirraa ka'ee gara Dambidooloo dhufutti furmaata tokko waan argata jedhanii yaadnu karaa keenya. Maaliif inni suni bu'aa bayii baay'ee keessa tokko kililii kan biraa keessa dhufa. Tokko laftinni dizaayiniin irratti hojjetamee jiru rakkina guddaadha. Shaakkaadha achi keessa sibiilota reefu yoo jiran illee kana keessa galee ogeessa sibiilatti hin deebisee ijaara. Iddoon isaa iddoo rakkisaa waan ta'eef iddoo chaalenjii hamaa waan ta'eef iddoon sun iddoo hojjetamee gaaffii kana tajaajilli kanneen akka yuunivarsiitii, hospitaalaa, teeknikii garaagaraa jiru uummanni barumsaa jira. Warroonni kun furmaata argatu jedhee ijaara. Kan inni furmaata argatu yoo kallattiidhaan gara Gidaamiirraa gara Dambidooloo wayin Gimbiirraa gara Dambidooloo fakkeenyaaf infoormeeshinii qabnu ta'u Maqalaaloo fa'aan sabsteeshinii kennameera jechuudha. Maqalaaloo immoo Dambidooloodhaa kiiloomeetirii 80 qofa. Sun karaa asfaaltii dhannaa ta'e kanaaf yoo achirraan hojjetame gaaffii uummata kanaaf furmaata argata jedhee kan yaadu. Dhaggeeffattootni ammoo duga gabaabaa addunyaa isanii ibsaa jalqabaanii baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa liqii kallattii mootummaaf kennu dabalatee qaala'insa gatii tasgabbeessuu fi imaamata maallaqa fooyyessuuf murteessuu hima. Waggoota lamaan darbaniitti qaala'insi harka 30 ol ture dinagdee biyyattiitiif qormaata ta'e. Daldaloota keessumaa alirgii damee manufaakcharing jajjabeessuu fi dirqamni sharafa ala dabarsuu harka 70 irraa gara 50tti fooyya'e. Israa'el lammiilee isii Yihuudoota Itoophiyaa 200 ol magaalota naannoo Amaaraa jeequmsi dhiyeen kan mudate lama keessa baasuun gara magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee akka geessan beeksifte. Miseensonni hawaasa Yihuudotaa kumaatamaan lakkaa'aman naannoo Amaaraa keessa jiraatu. Finfinnee irraa gara Israa'el akka geeffaman ministeerri muummee Benjamin Netanyahuun ibse. Reeffi musliimota Rohinjaa 23 kanneen adoo Miyaanmaar keessa baqachaa turanii bidiruun isaanii liqinfamaa argaman. Namoonni 30 ammallee achi buuteen isaanii kadhabaman yoo ta'u, namoonni 8 ammoo balaa kanirraa lubbuun hafan. Yeroo balaa kan mudatu Maleeshiyaa deemaa turan.
baay'een namoota manidhaa jirirrisuu fi tarkaanfii mootummaan Afrikaa Kibbaa fudhateen pireezidantiin Afrikaa Kibbaa duraanii Jacob Zumaan hidharraaf. Zumaan hidhamtoota 9,000 ol kanneen manneen hidhaa keessa jiran akka gadhiifaman taasifaman. Ministeerri haqaa Zumaan ilaalcha addaa hin kennameefii jedhe. Hojii hafuuranii nam dhukkubsat fayyisuu fi jiddugal bahaa keessatti beekama. Qorannoon BBC Arabic dhossaanii dhimkanirraa geegesse Suudaan keessatti namoota hojii hafuura fayyisuuf jedhanii haleela saalaa hedduu raawwatamuu argisiisa. Dubartoonni 50 kanneen dirqiin gudeedamuu fi haleelaan saalaa biraaf saaxilamuu himatu. Gabaas Hanan Raziq Suudaan irra qopheessite Galaana Balaa isaniif dhiyeessa. Kutaa Kaartuum kanatti dubartootni dhukkubawwan adda addaarraa fayyuuf sirni fayyisuu hafuuraa akka gargaaru darbees hafuura hamaa yookaan jinnii baasuun rakkoo xiinsammuurraa bilisa akka nama baasu amanu. Shihaa Fatimaa dubartoota muraasa hojimaata hafuuraan nama fayyisan keessaa tokko. Hojichi waan to'atamu miti. Akka isheen jettutti dubartootni hedduu isheen qunnamte haleellaan saalaarra geera. Dubartoonni baay'een adeemsa fayyisuuti jedhameen kutaan qaama isaanii qaqqabamuu nutti himaniiru. Dubartoota 100 keessaa nuusni shakkii malee warra hojii fayyisuu hojjetaniin miidhaan saalaa irra ga'eera. Dubartoota Faatimaan gargaarte keessaa tokko Saawusaan jedhamti. Nama jinnii baasee si fayyisaa jedhee kan biraa bira deemtee rakkoon ishee mudatee ture. Qunnamtii saalaa ana waliin erga raawwattee booda dhangala'aa qaamaa sana hordofee dhufurraa waa qopheesseen sana abbaa manaa keenyaachisuu qabdaa naan jedhe. Kuni wal'aansa na gargaaru akka ta'e natti hime. Hatattamaan nachi ba'e deebi'ee naqu. Saawusaan abbaan manaa ishee haadha warraa lammaffaa wajjin jiraachuuf yeroo dhiisee ba'u kophummaaf dhiphinni itti dhaga'amee nama tajaajila hafuuraa kennu bira gargaarsaaf deemte. Qoricha abbaan manaan ishee akka ishee jaalatu taasisu naaf kennaa jettee abdattee turte. Qorannoon addaa BBC'n dhimma kana irratti gaggeesseen dubartoota 50 Sudaan keessaa dubbise warreen hojii hafuuraan fayyisna jedhan 40 gochoota hiraarsuu, qaamarra miidhaa geessisuu fi qunnamtii saalaa raawwachuuf gowwomsuun himataniiru. Dubartoota rakkoo kanaaf saaxilaman keessaa tokko Afaaf jedhamti. Afaaf rakkoo mucaa ishee mudateef fala barbaacha ogeessa hafuuraa Shihaa Ibrahim jedhamu bira deemte. Duuba koo akka jiru gaaddidduu isaa argeen achumaan duuban na qaqqabe. Dhumarratti yeroo natti siqutti iyyee ijoollee isaa akkan beeksisu maqaa Rabbiin kakadhe. Harka isaas ofirraa gadhiisiseen bahe. BBC'n seenaa dubartoota kan biroo lamas erga dhaga'ee booda gaazexeessituu eenyummaa ishee dhoksuun ogeessa hojii hafuuraan fayyisu Ibrahim jedhamu biratti ergeera. Ogeessi kun sarbaa gaazexeessituu keenyaarra harka isaa buufate. Ofirraa darbuuf yaalte. Achis harka isaa garaa isheerra kaa'e. Qaama saalaa ishee qaqqabuuf yaale. Ni rifattee atattamaan isa achi baate. Booda himannaa kana dhiyeessuuf gaaffiif deebiif ogeessa kana beellamne. Dubartii wal'aansa argachuuf dhufte waliin qunnamtii saalaa raawwattee beektaa jedhamee gaafatame. Wal'aansa qofa. Ani wal'aansa qofan kennaa jedhee deebise. Gaazexeessituu keenya dabalatee dubartootni himatan ragaa qabu jennee gaafanne. Akkasiin deebise. Lakki kun hin taane. Rabbi ishee ni gaafata. Allah dhugaa ni baasa. Isa booda gaaffiif deebisan adda kute. Nutis dhimma kana gara ministeera dhimmoota islaamummaa biyyattii Alaa Eldiin Abu Zayid geessine. Warra ogummaa hin qabneef ogummaa ta'aa dhufeera. Haleellaawwan saalqunnamtii jiraachuu hin haallu. Bu'uura quraanaan wal'aansa godhamu shakkii malee deeggarra. Namoota akka fayyisu shakkii hin qabu. Garuu haala amma jiruun balaadha. Aanga'ootarraa dubartoota akka Afaafiif miidhamaniif falliin jiru. Haa ta'u malee Afaaf warra kaan ogeeyyii hojii hafuuraan nama fayyisan bira deemuu barbaadaniif gorsa waa'ee ogeeyyii fayyisanii akka dhiisanii fi rakkoo isaanii karaa biraa akka hiikaniin gorsaa jedhu kenniti. Dhaggeeffattootni Amood Ispoortii isanii dhiyeessinaa kana Waayilkii Biraanuu Gammachuu fi Zalaalem Taadessaatti isaniif dhiyeessa.
Oduu ispoortii jimaata irraatiin wantoota sadii akka kaastu tokkoffaan jijjiirraan taphattoota irras akkuma itti jira. Lammaffaa immoo pirimeer liigiin Ingilizii sarara jalqaba. Kabiraa immoo waancaan addunyaa dubartootaa itti fufee jira. Waancaan addunyaa akka dubartootaa ammas itti fufee jira. Biyyoonni gara afuritti darban baramaa jiru. Barii har'aa ture Neezerlaandii fi Ispeen kan taphatanii tapha haalaan eegamu ture. Taphattoonni Ispeen yeroo ammaa kana jiran taphattoota badhaasa Baaloon Diyoorii gama dubartootaan injifachuu danda'an akka ta'e himanii ture leenjisaan isaanii. Ispeen 2-1 Neezerlaandiin injifattee gara afuritti darbitee jirti. Sana booda taphni haalaan eegamaa ture kan Jaappaanii fi isa dura garuu Ispeen waggaa meeqa booddee sadarkaa kanatti darbuun ishee? Ispeen waggaa 26 booda sadarkaa kanaaf kan isheen dhaqqabde. Tapha Jaappaanii fi Swiidinitti yoo deebinu Jaappaan bara 2011 waancaa addunyaa kana injifattee turte. Ameerikaa waliin ture xumuraaf kan dhaqqabanii Jaappaan yeroo sana shaampiyoonaa taate gahumsa guddaadha kan isaan argisiisan. Har'a tapha Swiidin waliin taphatan irratti garuu taphicha Swiidin 2-1 injifattee garuu carraawwan goolii ta'an hedduu dhabdee jirti. Jaappaan taphni Kolombiyaa fi Ingilaand waliin gaggeeffamu haalaan kan eegamu ta'a jechuudha. Mee gara jijjiirraa taphattootaatti adeemnu keessattuu har'a immoo taphataan Biraayitenii fi taphataan Tootenaam Haariikeen waan murtoo argatan fakkaata maarra jira. Haariikeen har'a gara Jarmanitti akka imalu himamaa ture. Jarmanitti dhaqee Baayer Muunikitti makamuuf jechuudha. Baayer Muunikitti makamuu fi Baayer Muunik taphataa kana cicheeti kan inni barbaadaa ture. Tootenaam immoo bakka isaa kan ta'u buufateera. Taphattoota bitaa jira. Isaanis taphattoota haaraa fidaa jiru. Garuu qindoominni Hingimaan isaanii fi Haariikeen gidduutti beeknu kanaan dura kana booddee arguu hin dandeenyu jechuudha. Kan biraa kan Mooses Kaasiidooti taphataa lammii Ikwaadooridha. Biraayiten keessa bara dheeraallee turre garuu gahumsa guddaa argisiisee ture bara darbee. Taphataan kun sarara gidduuras ittisaa cinaaras taphachuu ni danda'a. Akkasumas taphattoota gara fuula duraatti deemanii taphatan gargaaruutiinis beekama. Cheelsiin yeroo 3 gatii dhiyeesseef jira. Inni dhuma paawundi miliyoona 80 ture. Haa ta'u malee taphataan kunis Cheelsii galuu akka barbaadu ibsee ganama kana garuu Liverpool baajata haaraa ramadee taphataa kana fudhachuuti paawundi miliyoona 111 kun pirimeer liigii keessatti rikkeerdii haaraadha. Garuu gatiin hamma kana dhiyaatiyyuu Mooses Kaasiidoon ammayyuu Cheelsii galuu akka barbaadudha kan ibsee jiru. Biraayiten immoo kilaba gatii guddaa dhiyeesseettan gurgura jedhee ture. Pirimeer liigiin Ingiliz kan bara kana har'a jalqaba. Har'a injifatee taphataa maaltu eegama? Shaampiyoonaa bara darbee Maanchister Siitii fi bara darbee shaampiyoonshiippii keessatti shaampiyoonaa ta'uun kan xumure Barnelee gidduuttidha kan taphatamu. Peep Gaardiyoolaa fi taphataa isaa duraanii Viiseen Koompaanii leenjisaa ta'anii jechuudha. Har'a wal falmatu jechuudha. Kana walii wal qabatee Maanchister Siitiif galchii eenyutu lakkoofsa kan jedhu gaaffiiwwan ka'an ni jiru. Erling Haaland taphoota pirimeer liigii gara dhumaa bara darbee dabalatee taphoota michummaa dabalatee shaampiyoons liigii xumura bara darbee dabalatee taphoota 9 irratti galchii tokko qofaadha. Taphataan kun kan lakkoofse akka duraanii walitti aansee